لا جرى خيرنا دي فهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم Yoo sheekha السلام. gaafii gaafachuun yoo sheekha gaafii gaafachuun hin tahu dhageeffadhaatuma aamiin ja'a jettan san anaa miti isini. Ani gaafii gaafadheetiin waan irraa naa gale fudhee waan irraa naaf hin galle baruuf tattaafadha. Ani sheeyni anaaf sheekha malee rabbii miti. Okay? Ani sheekha haddii inni kabajamuu qabuttiin kabaja. Akka abbaa kiyyattiin kabaja. Amantii hunda hoggaanatti hime eeysaa fidde je'ee gaafachuun haqaa nan qaburraa. Yoo haqa Amantii hunda kanan hogguun qabdu isittiin. me'us yoo haqa kanan qabdu hin gaafatini dhageeffadhu jette sheekha kiyya siin Jaraatti dhiisisu yaada. Sayyaada ta yaadaan jaraatti itti deebi. Ta duraarra jechuun deebi. kaa ani warra gartee ahbaaraa fi ruhbaana rabbi godhatee miti jechuu fadheeti kasee haa hubatani. Gaafiin tiyya sheekha nabiin alayhi salaatu wassalaam waan je'u keeysatti waan rabbirraa isa dhufu keeysatti dogoggoree ni beeka gaafiitii. Miti. Gaafii lammaffaa siin kennu. Hadiisatti ni amantamoon amantuudha. Kaniin siin jechaa jiru. Niin amana alarraa solee ni jennaan gaafii tee guutuu siif hin deebisa. Doo sheekha kamittiin si gaafadhare. Bar gaafumaatu isii tana wal qabatti beela dhageeffadhu dura. Gaafumaatu kana laallaan. Gaafumaatiitu kana dura gaafii gaafatan san gaafii san fudhadhe hin fudhanne akkasi Bar kennaniif. sheekha hogguu dhibba dirra sii deebi laala akkinii siin jee hadiitha laal na dhagaye. Hadiithni jiraachuu ni amantaa. Yes niin amana. Garuu ammoo amma nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa keeysatti hoggaanii fi obboleessa keeysa gartan salaamtaa irra qara'a. Hoggaanii fi wanni gartan akkana godhaa gaafa jiru jecha bareedaniin fudhadha. Walaakin akka waxyittii miti. Akka gorsa bareedattiin fudhadha. Eessarraa haasawa? Ifirraa raa'isaarraa haasawa? Akka seenattiin Inni fudhadhaan jee. A'aa Wanni ogguu haasa'u san mela fakkeenyaaf hanaga anamma hadii laal laal asumarra naa hadii dhaabi asumarratti gizee akkas jeedha kan amma fudhattu san gizee akkas jiru san raayii isaatii falsafaa isaatiin haasawee moo waan rabbiin haasee jeeni qajeelfama kenneef haasee. barakallahu fi Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam waan akhlaaqa gaarii taate hunda ni godha. Ifumarra Obsiga matuma isaarraa rabbiitu kije'een wa innaka la'ala khuluqin adhiim jee. haaluma isaarraa godha ol ka'ee. Sheekha kiyya raawwisa billahi alayka wa innaka la'ala khuluqin adhiim jechuun yaa Nabi Muhammadoo ati akhlaaqa gaarii irratti taate. Nabi Muhammad akhlaaqa gaarii irratti tahuu anaa feetii fi abbaan fedhee shakkiin qabu. Wala gartee Yahudaa addunyaarra jirtu ragaa bahaaf. Tana keessatti Nabi Muhammad gaafa nama gargaaru gaafa waan gaarii godhu seenaalee inni hojjate waan gaarii inni hojjate tan gartee Rabbi subhanahu wa ta'ala waan gaaritti isaa ajajeef gaariileen inni hojjate lakkaawamteen dhumtu je'een fudhadhu. Ammoo waxyiidhaan gaafa Rabbiin itti dubbatu wanni waxyiidhaan Rabbiin subhanahu wa ta'ala itti dubbate guutuun isii Qur'aana keessa jirti. Wanni taan hujiilee gaggaarii inni godhan itti laallachuu mirga qabna. Sun waliin qabatu quraanaa wajji waliin qabatu. Bar waan gaarii inni godhe ittiin laalladhaan siin jeniin fudha. Akka Afrika hadiisatti osoo hin ta'in waan gaarii akka inni godhetti. Amma Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jireenyuma isaa keessattuu gaafa inni gartee shari'aa keessatti dogoggora dubbate Rabbiin isa deebisa. mee as garagale yeroo jalqabarraa kaafnamee gaafa Hayyee. dura waahiin itti dhufte maaltu irratti buufame? Nabi Muhammad Maaltu irratti irratti buufame jalqaba? Qur'aan Maal suuraa kam? Iqra Iqraa bismi rabbika alladhii khalaq. Kasimii yaa eessatti? bakkuma gartee itti inni gaaru Hiraa.
gaaru hiraa jechuu kana quraanaa dubbate. Bar seenaa walitti hidhaan si jechu jira sheekh. Amma seenaa tana eegiga. Seenaa Dhageeffadhu tana gaa. maal? Seenaa Oo, amma gaaru hiraa dhagee. jennu tana Waan amma laalla kun maali kitaabni kun amma kan argitu kun? kitaaba hadiisaati. Maal jedhama maqaan isaa? Innaan mul'atu kana Sahih al-Bukhari or Muslim moo lamaan keessaa tokko. Sayyid Bukhariidhaami. Hmm. Yoo qaraatee jiraatte Sayyid Bukhari baabu kayfa kaana bad'ul wahyi ilaa rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam jeetti kitaaba kana. Yennaan. Jalqabeenimi. Kasii mire? Yes. Kanani dhugoomsinaami walwaanan. لا شك فيه ولا غبار. سينا بريدو Akkas. دي سيشيني ربي سر جالته. Seenaa odeeyse. سينا بريدو دي سيشيني. Seenaa hadiisaa miti. حديث جنبر حديث هغرتي حاسوني خيافي خيتيس حديث مغرو أكا Hadiisa غرتي jechuun meeqoy? Hadiisa jechuun maal jechuu? Afaan istilaa shariitiitti. حديث جتشون أكا غرتي منافتي ولناس وينخنتي حديث نوندي حديث مغرو مو أكا غرتي استلاح Akka lugaa شرعيتي arabaatitti. وان نبي محمد الرادو في أكا خطبانيتين سيمجر وان نبي محمد الراهوجي في غوتشا في أججينيس دو في جتشون. Akkasii mire إيه. baarakallahu fiik. Maal jangaan makka amma nu isaan nu himanitti feetu seenaa jii qabadhu feetu hadiisa Eenyuun jii nu hime? qabadhuuti. Eenyu? Aishaan akka jette. Ayyee. Ayyoo Aishaan haati manasaa. Haa. Hin dhugoomsitu. Mee ofa? Allah 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 Allah. Allah. Maal jette imma أن الحارث بن هشام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه Hmm. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي وحين كم الدفت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء. دري واني رسولة يلقب ما جد من الوحي جد الرؤيا الصالحة جد لا منا مانجت درا أكاتا اتواهين اتلوفت واهين قرآن واهين حديثة مال الراباتي جها منا مان اتلوفن وصو جبريل اتلوفين منامني رؤيا الأنبياء من الوحي يعني منامني نهو جيشم خانا يعني لقوم ستموني ضد yoo kana fudhatte guutuu waliin itti seenna hadiisota ishkaala si qabu hunda dhiyeeffatte irraa haasofna takka takkaan dura asirratti walii gallee kaan nama lafa wal teessu Tole, tole tole Sheikh, barakallahu fiikum. Hadiisa ammaati kitaaba Bukhaarii irraa qaraate kana naafi sirra Umarii fi Abaa Bakriitti dhiyaata maaliif hin katabin isaan? amma dhimma katabbii deebita
barnaa fi atirra umariitu nabit dhiyaata abaabakri nabit dhiyaata maaliif hin katabiniin jeesaan Kuni gaafiidhaami. yes Gaafii ni dhugoomsita moo hin dhugoomsitu kana dura. bar waan kana naa Dhimma deem kophaati. sheekha yoonii fi gorsa naa gorsuu deemte siin dhageeffadha yoo gaafii naa deebisuu deemte naa deebisi billaahi alaykum Gaafii tee deebisuufiin gaafiin tiyya kana manaamninis jetti sheekha kiyya dhiifamaa wajji hadiisa ammaati bukaarirraa qaraate kana bukaariin amata 200 booda dhufee waan kana walitti nuu qabee Umar faanni wallaalanii Abaabakri faanni wallaalanii Usmaan faanni wallaalanii ka jaraati sii fidu ka Umarii fi ka Abubakrii sii himu sii fidu tana naa Siifin deebisi bidagaa ka'u hadiisa amma qaraate kanan jee sheekha kiyya hin wallaalle Umarii ni fi beekan mee ni eessatti beekan maaliif hin katabirre yoo beekan ka Umar sii fidu hadiisa amma samiitu qaraateen jee sheekha kiyya dhageeffadhu samiitu Umar ibnu waay bar jilmaa hadiisaniin fudhaa jettee kaka kaaniin keessaa didduun qabu malee kaka isaa diddu sheekha kana dhiifama khalaas duraan gaafii kana naa kaka isaa diddu deebiftan seheetiin waa'ee gartee suuraa rabbiillee gaafii si ta'e bar gaafachuu ka'e deebisuu naa hin deebisuu dinne hin deemtu gaafiidha. akkinin jee Waaw. hadiisa amma qaraate kana ka Aishaadhaa kana Umarii fi Abaabakrii fi Usmaanii fi Aliyyiitu Nabi Muhammaditti nurrachi dhiyaata. Jarri Ni kun wallaalanii isaan maaliif hin katabiniin jee kun ni wallaalanii ni wallaalan jechuu qabdaati. sin gaafadhe sheekha jarri kun quraana nuun geemu nuun hin geenye. Hadiisaas nuun gayan Bara hadiis dura quraana nuun geemu nuun hin geenye sheekha. hadiisaa fi quraanaas bakkuma takka nuun gayan Haya hadiisa kana eenyumaan katabirree quraana katabanii nuun geenye. quraana katabanii hadiisaas katabanii nuun gayan ni amannanii fudhanii Umarii katabe hadiisa kana. Umariis katabee Abubakriinis hundinuu kataban ni fudhan. Hamma qaraate kana naas kanne hadiisa Umarii katabe jiru. Umar hadiisa takka takkaan sii kataba Mee hadiisa kanuma tokko Umarii tokkoon katabe katabanii lakki asumaa ka Umar Rasuula irraa dhageeji ka Umar Rasuula irraa dhageeji bar quraanas dhagayanii jiranii mi sheekha. hadiisaas arganii jiran dalagaa Rasuula An arguus hin gaafanne yaa sheekha kiyya habiibi. Wanni quraana si Umarii katabe gaafadde. quraana Umarii katabe Qur'aana bar saxaabaatu oowwaa Nabi Muhammad jalaa baratee nuu katabe shakkii qabdanii. Aishaan eenyu warra Rasuulaatiimi Yaa sheekha kiyya yoo gaafiin an si gaafadhee na ati na afaan deebifte kami gaafii naa deebistare. siin na afaan deebisu jira baar Ani kun imma gaafiin si manaamni waa himu waa himiti dura lallaal manaamni waa himu waa himiti bar gaafiin an si gaafadhe osoo hin deebisiin na gaafachuu jirta bar. eekasi kaya gaafii Hadiisa gaafiin deebisa ammanarra qaraate kana sheekha na dhageeffadhu. Hadiisa ammanarra qaraate kana Umarii kuni fi gaafii miti bar Abaabakrini wallaalanii mujaadalaa man bara kana katabe. jechuun Ayyi sirraa mujaadalaa bara kana jechuun dhiise mujaadalaayyee. Gaafii sin gaafadhu gorsatti oofaa galatooma. mukaasamaa bar kana jechuun Gorsatti oofaa hadiisa sheekha siniin guututti dhageeffadha. Nu gorsaa kalaas. gorsa jechuu fi gaafii deebisaa jechuun maal jechuudha? Gorsa Sheekha jechuu fi keenya gaafii deebisaa jechuun maal jechuudha? akka abbaatti nu gorsaa. Laala Akka akka abbaatti sheekatti nu siin gorsaa gorsaa. dhage. Dhaga isiin gorsaa marhaba. Akka gorsaa Ammoo gaafii nan si gaafadhe naaf hin deebisne firraa hin use. Nin barbaada nama dhibbarraa naa deebisu. dhibbarraa dhibbattiin sii deebise. Hin Naa gartu deebisnaan kanaa amma kana naa kanni gaashee karee. hin gartullee maaliif hin garre? Mujaadalatti jirtaa, miraa'atti jirtaa, izahaara kee mul'isutti jirtaa, siif hin galu takabburaa si keessa jira. Ilmii fudhachuu fi qaceelloo barbaadaan jirtu ati. Haya. Takkaa namni kamma Sheekha keetii kiyya kanatti yoonii fi baratee gaafii hin jiru. nama gaafachuun laal sheekha kiyya akka abbaatiin siin jechuu jira takabburaa si keessa jira yaa habiiba nanaan hin jedhin. Maaf hin Haga fudhanne hadiisa ammaa rasuulaan fudhadhu. laal Hadiisa rasuulaan fudhadhu jechuun kun maal? haga ammaa dhagaye gaafiin si gaafadhe Nabi Muhammad irra anaa fi ati saxaabaatutti dhiyaataa hin siin jee saxaabaan san akka qur'aana katabdee nuun geessetti maaliif hin katabinii gaafii tiyya yoo gaafii tana naa deebisuu hin dandeenye sheekha kiyya kabajaa fi jaalalaan akka Hin abbaan na dandeenye jin gorsisiin kakaanii caqasa. kunuu amma kunuu hin dandeenye jechuun bari
akkaati amantuu jeetiin kitaaba banee si garsiisee sirratti qare. Abaa Bakrii fi Umarii katabee jetta. Kaabii Bakrii fi Umar odeessa yoon si hime hoo ni fudhatta. Quraanni oduun nu gee moo barruun nu gee sheekh? Oduun lachuu tuufuu barruunis oduunis nu ga'e. Maaliif barruun nu geessi sirree hadiisa? Kunoo Eenyu nu biran jiru nu barreeffate. Mee saabaatamtu katabere? Saabaatu barnuu odeesse. Barruummaa nu Saabaan nu geeni odeesse. je sheekha kiyya. Ani bar wanni ni si gaafadhe qur'aanni barruu fi oduun nu gee moo nu geenye? Mee hadiisa tokkoon si fide. Sheekha ammallee gaafii si gaafadhe naa Ni fudhatta. deebisi. Qur'aanni barruun nu gee moo barruun nu geenye? Aleekum bisunnati jechuun maal jechuu aleekum bisunnati? Isin dhageeffannaa nu gorsaa sheekha dhiifama itti deema. Aleekum bisunnati maali? Quraanni barruun nu ga'uu tana isaa fideenni quraanni barruun nu ga'uu tana gaafadhaame. Jamal Sheekh dhiifama wajjin laal Hamzaan bakki si barbaadaa jiru ammallee irraan deebi'ee afaan isin mamma si barbaadan. Lammaffaa hadiisa Maryam tanaatitti qaraatan san akka falmiin isaa wajji wal falminutti hadiisa reefun tanaatitti qaraatan san maaliif Abubakriin hin odeessinii je. Hadiisa kana Abubakriin sahaaba rasuulaat laalala sahaaba rasuulaat. Namtichi hadiisa amma reefun tana qaraatu kun sahaaba rasuulaat. Aishaan warra rasuulaati. Sahaaba rasuulaati. Sahaaba rasuulaat. Maaliif adda baasuu barbaade? Sahaaba rasuulaa kana dhiiftee Abubakri maaliif gaafattaa? Sila jechuun qabdan inni immoo akka laasisii kana nuufi isin walitti isin qixxeesse isin nama alimaati kabajamu qabdan. Hadiisa ati irratti qaraatitte sahabtichi